Gaafi barsiisaa barataadha. Gurraacha garaa garbaa akka ta'e eenyu qoratee irra gahee eenyu nuun gahe barnoota sammuun teenya fudhatu qabdi. Eenyu tolbayee qoratee fidee taakka halammaffaadha. Barnoota gadaa kana guututti abbaan boce eegale jalqabe eenyu inni moo dhalootumaatu dhalootarraa dhaalaa dhufe? Abbaan dura eegale eenyu? Abbaa dura eegale yoo qabaate abbaan sunis harraa dhalate qaba. Abbaan dura eegale abbaa irraa dhalate qabu sun abbaa isaarraa edaa aadaan dhaalini nuffide ji'iin. Yoommoo asumaani hanga dhala ilma namaa dhumatti achi deemaa taate dhalti namaa dhumtisiidhaa nabiyyi. Nabiyyumaatu gaafa lafaa ka'u ijoollee daa'ima hogguu ol kaatu marga qabadhuu lafaa ka'ii shirkii tana biyya barsiisee jiin. Barnoota gadaa eenyu boce ji gaafi akkanumatti dhalti dhaalaa akkanuma dhaalamaa dhufe hoggaa siinjee dhalti namaatun bakkatti dhumtu qabdi. Nabiyyi irra dhumti. Nabiyyumaatu shirkii biyya barsiise. Waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu laa ilaaha illallah. Nabiyyumaatu akkana biyya barsiisee jiin. Tokko gurraacha garaa garbaa ta'uu qorataa kamiitu itti dhaqqabee dhaqee laalee dhufee abbaan waan kana irra ga'een jiru. Barnoota kana hoo abbaan nuu boce hin jiru. Yoo abbaan jiraate abbaan sun abbaa irraa dhalate qaba. Aadaa abbaa isaa dhiisee aadaa biroo kophan nuu uume ji'iin. Yoommoo abbumaa'uu hin qabuu taate edaa isiin aadaa abbaa taateetu hin beekamne jiin. Gaafii sirraa'uu qabu kun sadeen. Alaabaan Oromiyaadha seera hooggansaati bareedduudha. Gubbaan gurraacha gabrummaa janiin. Hatti aanu diimaa dhiiga buufteeti laffaatee aarsaa kafaltee hatti aanuun bilisummaa akkasii itti baataa carraaqii. Abbaa laffa'ee itti baha jechuu kun yaada sirriiti. Alaabaan Oromiyaa alaabaa sirriidhaati. Alaabaan abbaa gadaa ammoo alaabaa amantiiti. Waaqa gurraacha garaa garbaatiin hoogganamaa kanaan masakamta jechu. Kaayoo mootummaa odoon tahin kaayoo amantiiti. Alaabaan Oromiyaa kaayoo hooggansaati bareeddu. Alaabaan abbaa gadaa alaabaa amantiiti. Waaqa gurraacha garaa garbatti amanuu ja. Hayyee akka naannoo Oromiyaa guututti 12 hundi isaa eenyuun hoogganama? Naannoon 12 tun alaabaa abbaa gadaa kana jala jiraatti. Kalara uffata aadaadhaa bifa adda addaa haa qabaatu malee waaqa gurraacha garaa garbaa hajuu kana jala jiraata. Rabbiin gurraacha garaa garbaa hin jennu Allahu akbar. Hin kafarru rabbitti. Akkasitti hubadhu. Maqaa sabaatiin amantii si qabsiisuu tahuu isaa adda si ba'ee jiramma. Uffanni aadaa naannoo isaatiin wal dhabee alaabaa abbaa gadaatiin deema hoogganama masakama. Faajjiin abbaa gadaa gubbaan gurraachi kun waaqa gurraacha garaa garbaa jechu.
asirratti ni godhata akka naannoo biyya gariitti harkarratti akka naannoo biyya gariitti asirratti akka fedhetti haa godhatu uffanni aadaa guutuun alaabaa abbaa gadaa jala jira akka naannoo 12tti haa wal dhabu alaabaa waaqa gurraacha garaa garbaa jiru kanaani masakama lallal kanaani masakama kanaan hoogganama edaa waaqa gurraacha garaa garbatti amanna jechuu alaamaa saniiti kanaan maal jettamma kitaabni kiyyu kunolaa kitaabni as jira arra kitaaba irraa inni isin qaraa isaa yoo feetanii kana he agartee kitaabni kana laal القواعد والضوابط عند من القيم أكنا جا هيا خنا راي نسني مقارنة كتاب راي نسن كراي سودي ما بر أكجي رحمه الله علمي ديرا تبر أكجي وان جبرما علامة إسيدا وان جبرموسن نمني بيخا جالته خايته كافرة يو توبته يوخان نجيفما الله أكبر كتاب خناكب أتوقع قبدا أكا يسوس جيتا نوي وان غرسيسوسان نبيتامي مسكالا أسر غررافتون أكا جيروت ملكتا وان جبرموت alaabaan gurraachi gubbarraa kun waaqa gurraacha garaa garbaa hajuu kunis milikkata waan gabbaramuuti milikkata waaqaati gurraachi gubbarraa alaabaan kun ka gurraachi gubbarraa harkarrattis haa ta'u xarafa irratti bakkuma ta'ettu haa ta'u uffata aadaarra ka jiru alaabaa abbaa gadaarra ka jiru uffata aadaarra ka jiru alaabaa abbaa gadaarra ka jiru milikkata waaqaati gurraachi milikkata waaqaati wanni asirra gararra'u masqalli milikkata waan gabbaramuuti ka milikkata waaqaatis milikkata waan gabbaramuuti ka asirra gararra'u masqallinis milikkata waan gabbaramuuti lakchuutu milikkata waan gabbaramuuti namni milikkata waan gabbaramuu kana jaalatee uffate kaafira nijjeefamaa yoo tawbatuu baate hajuu kitaabaan siibane kanaa qaba ati wayi quba qabda maqaa aadaatiini maqaa sabaatiini maqaa oromummaatiini amantii si qabsiisu jiranii quban qabdu kaati uffanni aadaa alaabaa abbaa gadaa jala jira siigaltee haa akka naannoo wal dhabu alaabaan abbaa gadaa gurraachi gubbaa sifa akkaataa waaqaati gurraacha garaa garbaa janii sifa waaqaati aboo rabbiin gurraacha garaa garbaan jennu subhaanallah nuti islaamni salaata keessatti subhaanallah jenne hin jennu kana jechuu bar subhaanallah jechuun kun ehey nuti muslimni rabbiin gurraacha garaa garbaa hin jennu adilla subhaanallah waan siinin mallerraa insi qulqulleeysa gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jennu jechuu hiikkaan isaa shari'aa adda baafadha amantii teessan adda baafadha gurraacha garaa garbaa hin jennu rabbiin jechuu irratti ragaan adillaan subhaanallah sujuuda keessatti subhaanallah jilba keessatti subhaanallah gizee rabbi zakkaru nuti amantii teenya keessatti akka alaabaa abbaa gadaa sanitti rabbii yaamuun dhoorkaadha ragaan subhaanallah jechuu kanaatu adillaadha maal jechuu hiikkaan subhaanallah juu kun waan hin mallerraan waan siin hin mallerraa hin si qulqulleessa akka rabbiin hin malle rabbiin hin jennu gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jennu ragaan subhaanallah jechu uffata kanaafi waan kana wahuma isaan rabbiin akkana janiifiin jibbee allahu akbar wahuma isaan rabbiin akkana janiifiin jibbee 12 naannoo hundi kana jala jira barumsa sammuu ni qabdaami
baandiraa takka jala wanni jiru wasaniin masakamuu ni beeytami. Alaabaan milikkata faajji rabbiin akkanaan ja'a yoo jette malee maaltu si hafe. Qalamni huccuudhaa haa wal dhabuu malee tabbaa gadaa waliin dhabdu. Akka naannoo 12tti. Akkasitti dabaafadhu. Odoon beeyne kafuru jirta adda baafadhu. Asirratti deemee wantoonni tashabbuhini keessa dhoorkaa ta'an 5 jira. Gaafii waan jaahiliyyaadhaa san fixeetiin jiraami fixe. Aadaan islaamummaa malee jirtu guutuun jaahiliyyaa afa hukuma jaahiliyyati. Millaan islaamummaa malee jirtu guutuun kufri. ومن يبتغي غير الإسلام أكست خنا لمان قبضوا إجلمان الدو خير والرعادة سا إسلامي ستين آسا وجرا أنهنغ تكون إسلاميتين هنغ تكون إسلامين يو اتمالي هنغ تكون أبيك كتا هنغ تكون ربي نابيخ إيسات أدفو دتني إدانو ربي غيخنا قام قوتون اتفين كنني أتي هنغ أصدرا إسلام إفسيتيمي أتو مسلم إفسيتيمي أتو قام قوتون أندران أكست ammarraa haaraa akka itoobat aadaa jechuun haala amala nama dhumeeti haala amala abbaa kiyyaati haala amala abbaa kiyyaati jee rabbii guddaan dhabu Allahu akbar haala amala ayyootiyaati abbaa kiyyaati kanaa jee rabbiin dhabu yoo kanaa jettee rabbi dhabuu baatte aadaan teessi wajji islaamoyte gaa islaamoyte jirti haaluma amala kiyya kaniin qabu kanaan naaf aadaadha na wajji islaamoyne jirra